namoota gadda namaati badiinsa namaati deemu waaqayyoon isaan yaadisu. Sanuu dubartii isaatii ilkee da'umsaa yookiin ulfaan jirtutti gadda ishiitti gammaduu minaaminni dhugaa baay'ee ulfaata. Baay'ee tokko jechuudha. Waaqayyoonuu namoota akkasiin gaafata. Ashama akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kooti galata waaqayyoo. Suuraa asirra jiru akkuma argitanii viidiyoo ishii beegattuman dhiise. Mucayyoon kun waggaa tokko dura galtee arabumaa galtee waaqayyo jennaan gaa'ela dhaabbattee kunoo sadarkaa ilmoo ulfooftee jirtiyyuu. Anatu dura ji'a tokko dura da'ee ture. Yeroo darbe guyyaa 20 wayin ta'a deessee turte. Duras xiqqoo itti ulfaata ganama biyyaan baa ture inni itti ulfaata. Na deessee jechuudha bishaan mataa yookiin waan ta'eef funyaaniin dura seenee jedhani. Kun immoo dogoggora doktorootaati. Mucaan erguun dhalatee jalaa du'e jechuudha. Dhuguma mana kimii geessanii yaa erga funyaaniin seenee sammuu ba'aa waan ta'eef sammuu keessatti immoo seleebreemiin sammuu hin tuqama sirrii miti daa'imni sammuu keessatti dhugesoo ta'e sirrii miti jechuudha daa'imni. Funyaanis seenee dhugesoo ta'e jechuudha wanticha sana. So jalaa du'ee gaddarra jirti. Gaddarra jirtu kana guyyaa 15 wayii dura erga deessee 15 taate lifaatiin koota sabade kan jedhu suuraa umarratti laxxaftee gadi dhiifte viidiyoo illee hojjenne. Suuraa sana fudhatanii jecha sana fudhataniiti suuraa yeroo ishiin beebi shaaworii kaatee irratti gadhiisanii isheetu duute nafsi amaaru jedhanii tiiktookii hojjechaa ba'an. Tokko lamaa miti jechuudha. Mucayyoon kun maaltu ta'a dhaga'ama. Madaa meeqa irratti madaa namni wanta nageenya wanta mirkaneeffanne irratti namni maa namaa hawwa. Otuma duuteyyuu kana poosti gochuu hin barbaachisu namatti dhiyaatu nama ishii jaalatutullee yoo naheefi poosti godha malee namni biraa waa'ee nama du'e irratti ayii jedhee poosti gochuu ni kaamee maal qaba? Maal qaba? Namni gadde tokko ayii na biraa dhabamteessa jedhullee gaddee poosti gochuu danda'a jechuudha. Namni akkana godhu immoo namuma jireenya namaa irratti haaduu fi gaaddu malee gammachuu namaan barbaanne malee waa'ee kana maal taate jedhee amma sana bilbilee maan gaafatee maalirraa ragaaggaxeeti waan sana akkas godhe. Waaqayyoon namoota akkanaati yeroo hundumaa dhiisu. Haadha jechuun salphaa miti dhugaan isiniin jedha. Sanuu immoo biyya hambaa amma kana teessee madaa amma kana dadhabbii amma kanaarraan deebite madaa kana yeroo dabalattu itti dhagahama. Wanta guyyaa tokko guyyaa lamaan sirreeffatanii miti. Waggaattuu kan sirreeffatanii miti. Meeqa ilmoo dhabee innaa kalee biyya hambaa miidhaa sana keessa teessee dadhabbii amma sanaa har'ammoo deebitee biyya keessatti ammas qormaanni nama biraan naafuu diduu namatti dhagahama. Nama akkana aizoosh jedhanii waan isaa baranii adda baasuudha malee waan tiiktook irraan deeman follow like argatan share ishii taatu sana arabannaa taachuunat wandin bihoon seetim borukkoo haadha taana abbaa taana akkanumatti madoofna harka Kiristoos harka jirammoo wanta akkana. Okay? Ayidallam isa kanaa miti gaa'illu harka Kiristoos keessa jira sittima. Isin immoo isa ilmoo namatti kennu. Meeqa biyyaan baatii galanii waggaa 10, waggaa 6, waggaa 8, waggaa 3, 5 hin qabanii mimmaan isaan buusan. Ishee garuu immoo waaqayyoon heebbisee tarii seexanni namarra hoolee harkaa balleesse. Dogoggora narsootaati jette dhugaadha immoo narsoonni hospitaala kamuu bara kanatti nama ajjeesu. Ani mataa kootiin du'arraan deebi'e. Guyyaa tokko viidiyoo isinii waraabuu hin danda'a. Ergan duute jedhameen ani mucaatoon taane ani erga duute jedhamee du'aaf jireenya gidduutti waaqayyoon gidduu naaf galee akka jedhamu faaruun ila gidduu sanatti gidduu kirrii marfeen hin galuu hin dandeenye gidduutti waaqayyoon galee jechuudha. Bargix dura naa kakachaa ture kan kee namaa miti anatu keessa jira malee harka koo yoo ta'e malee harki namaa hin danda'us keessa hin jirus jedheera. Akkuma jedhee harki namaa nan gargaarre dhugaan isiniin jedha amma kaasuu hin danda'u viidiyoo dheerata. Ani du'een deebi'e ture. Bifa kanaan nan argitanii akkan kunkunfamutti akkan maal jedhutti jechuudha. Garuu waan hundaa sana guyyaa gaaf sanaa miidhameef guyyaa 3 miidhame jetti. Guyyaa 3 miidhame sanaaf ammallee iddootti deebi'uuf baay'ee natti ulfaata jechuudha. Garuu waaqayyo na ulfaatu. Hinni waan tokko otoon du'ee namni yoona gadda kootiif buna danfifate uffata gurraacha taa'ee nyaata.
Har'a garuu gammachuudhaan dhufe akkuma nu viidiyoo isinii waraabu akkuma argitan anuu har'a nama ta'e haasa'u jechuudha. Waaqayyoon dabarsee sanirracha dabarsee akka namaa kenne ameen. Yoomma kun akka ishii kana ishees gaddisiise ameen jedhaniituma yoo seexanas ta'e yoo waaqayyoos immoo ittumaan nama laale. Waaqayyoon garuu waan kenne irratti deebi'een gaabbu seexanuma waan ta'eef jechuudha. Narsoonni biyya Itoophiyaa keessatti immoo hospitaala kamuu jechuudha gara magaalaa ta'ee dhuunfaa dhaqxanii nama gurguddaadhaan siraataan birrii keessaniin ooltani malee yeroo kanatti surumaa lubbuu fayyaatu du'aachi dhaqee jechuudha. Ani sababa isaaniin du'ee hoolee hundaafuu guyyaa biraanis ni kaasa sababa narsootaan du'ee hoolee jechuudha. Baay'een namaa daa'imti kan harkaa duutu sababa narsootaati. Saatii kana ammati deessee mataa mucaa jaan arganitti isaan waayifaayi fayyadamu. Isaan mana algaa kifilii tokko keessa algarra gangalatu halkan taraasaa yoo ta'e birdilibsi fudhatee tachi rafaa ati giddi keessa deemtamaa gochuu hin dandeessu. Akkanuma otoo mana keessatti deessee wayya jechuudha. Yaa'u maayii biidhasiin jira tokko dhumaaf malee. Duratti haadholiin keenya 19 12 da'an manatti jechuudha. Garuu manna kimi caalatti miidhaa isaatu caalaa dhufe jechuudha hamma. Kanaaf dogoggora narsootatiin iyyette ani illee nan fudhadha akka isheen haasoftu tokko akkasitti nama mudatee fi akkasitti nama mudataa ture ani ija kootiin argeeti jechuudha. Ija koo isa kanaan qaroodhani jechuudha. Ani jala darbeera isiniin jedhe sababa narsiiti kan hin du'ee badee jiraayyuu yoona garuu waaqayyoon na jiraachisee har'a nama dubbatu na godhe jechuudha. So mucayyoo kana madeessuu maaltu geesse? Maaltootu mashinuu duutee viidiyoo poosti ammam gammaddanii fi moo gadditanii? Namoonni tokko akkasi namarratti baqa jireenya namaa hin haara namoonni tokko gammachuu namaa hin haara namoonni tokko amma deengada mucayyoon tokko ani mee danda'e viidiyoo baay'ee waraabe mee lakkaa'ame qab waraabe komantii koo deengaddaanii waa'ee jaalli mucaa dhagna qabee ture torbee lamatti dhiira waan ta'eef saatii kana manuma kimitti torbanti qabu surumaanis lan dhukkubsadhee of danda'ee taa'ee mucaa qabachuu hin dandeenyeef jedheen torbee lama godhe malee guyyaa torbatti qabu. Maal jetta am viidiyoo laaffata jaalli isaa kana viidiyoo jedhe hojjedhe sana jalatti shinti beetiin naadhattu viidiyoo waraabdee agarsiisu malee maaltu si hafaa jette. Yoo maal waraabee surumaan maal waraabee akkanatti danda'ee hospitaala keessa akkanatti jira kanan ta'ee sana ilaa namni kana dhufee akkana jedhee waraabee beeka waraabne iyyuu surumaa jechuudha. Tokko qinaatiin qixxalli godhee kan ajjeesu jira. Badiinsa nama qixxalli godhee kan gammachiisiisu jira jechuudha. So mucayyoo kanatti maaltu dhaga'ama har'ame? Hinnuu madaadha. Madaa akkamiitu itti dhaga'ama mucayyoo kanatti? So baay'ee gaddite. Isarratti gaddite kan mucaa ishiitirraa jechuudha. Meeshii isa akkasiin gammaddu. Isa dheengadda lafti shololaatee namni 200 fi kun amma 33 bahaa jira. Harki namaa keessa hin jiru. Nama gaafachuu hin dandeessa. Ashuu jettu amma kana. Lafti uumama waaqayyooti socho'ee isaan miidhe. Mee maal jettu? Maa gammaddu du'a namaarratti? Jarri sun jiraatanis jiraachuu baatanis iddoo sanan buutan iddoo sanan gammaddan carraa sanan argattan wanti isinirraa dhatu hin jiru wanti isinirraa dabalamu hin jiru namoonni tokko jechuudha. Biyyuma lafaarratti walumaa galattu daawwattoota kootii hamilee akkanaa qabuudhaaf otoo hin jenne namoonni tokko jireenya keessan akkasitti tuqu dhugaan isiniin jedhee jechuudha. Akkasitti tuqu jireenya tokko. Na baay'een gaddeef mucayyoo kana baay'ee boochee jechuudha. Mucayyoo suuraa kanarra jirtu maaliif kana gochuun dhufe? Otoo ana ta'e iyyuus jedhee kan ture dhugaa. Otoo ana ta'e hoo har'a inni naa gammadu rigii keessa jira laatarii waan akkanaa keessa jedheen yaade dhugaa waaqayyoo jechuudha. Anna akkasii viidiyoo taanu hojjedheen mee isiniif waraaba surumaayyoo anumtuu akkamitti akka jedhe isiniif waraaba viidiyoo taanu dhaggeeffadhaame isinittan anumtuu akkamitti hin dhugaa.